ani mucayyo gaafa khan Libiyaa keessatti rakkatte sani Libiyaatti qabamtee jechuudha ummata dallaalaatiin nacafaqanii natumanii tana hundallee haay quba qabdan akkuma Facebook irratti na agartan sanitti jechuudha jiruu Libiyaadha gizee haaswan jiruu xiqqishoo fakkaatti jiruu laaftuu fakkaatti garuu gizee ijaan arkan ammoo jiruu Libiyaa jechuun waa jiruu miti jechuudha Libiyaa jechuun hedduu waan nama gaddisiisaatii fi biyya nama rifachiiftuu fi biyya nama gaddisiistu wallahi gaayeti yoo akkuma ilma namaatitti mee anis gaayeti simee naa dabarte akkuma hiriyoota xiyyaatti anis mee naa dabarte jechuumaatiitu na haasee na fide garuu akkiniin ayyaadee fi haalliniin ayyaadee fi haalliniin garuu gizeen dhufee arke ijatiyyaan arke hedduu wallaba jechuun kiyya hedduu gizeen dhufee asitti akkaan duraan yaadee fi Libiyaa ugguu afaaniin haasawanii fi ugguu jechaan Libiyaan akkana taati Libiyaan akkana nama gooti jaanii gizee haasawan dhugaa natti hin fakkaanne kijibaan seewuu ture nama amanuun ture kheetiin anis gaamee akkuma namaa sanitti mee khee dhaqee namuutu dhaqee miti jee khee dhufee jechuudha gizeen dhufee garuu waan dhiibbaa guddaa narra gahee hedduun cafaqamee hedduun tumamee hedduun waan narra gees ga ijatee saniinillee gaa waanuma isin agartanii viidiyootti illee agartanii jirtanii ijatee saniini wallahi Libiyaa gizee yaadanne ammallee dubbachuudhaaf illee niin hudhama dubbachuun danda'u hedduu waa'ee Libiyaadhaa gizee yaadadhe jechuudha amma garuu sanuun darraa alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin sanuun daanuu ilmaan Oromootii wajjin jechuudha isinii fi haala rabbiitiin akka rabbiitiin baheetiin jira alhamdulillahi rabbil aalamiin garuu cinqii fi rakkoon irra geessisan gizee yaadadhe ammallee dubbachuullee hin danda'u ilmaan Oromoodha hedduu galatoomaa hedduun isin galatoomfadha gargaarsa keessaniin fi ilmaan Oromoota kataatanii fi walaa shanyii biraallee ataatu ati kanummaan na gargaare hundinuu rabbiin zajaada isan rabbiin isiniif haa kafalu galatoomaan isin jaa hedduun isin galatoomfadha garuu Libiyaa gizee yaadadhe ammallee wanniin isini dabarsuu barbaadu Libiyaan amma booda anarratti haageessu Libiyaan dhufina akkanaa jettanii Libiyaan badduudha Libiyaan akka badduu taatee jetiyaaniin arke Libiyaan dhufina akkanaa jettanii yaa ilmaan Oromoo warri tana booda dhufuufillee yaada qabdan sammuu teessan keessaa illee warri yaada qabdan warri Libiyaa ni dhufneettanii yaada qabdanii yaadan hin dhufina Libiyaa wanni takka hin jirtu cinqii fi du'a malee ijatiyya duratti nama meeqa ajjeesan akka rabbiitiin hinaafe akka rabbiitiin bee fi akka ilmaan Oromootiin bee malee anillee narraan tana du'eetiin ture cinqii fi dhiibbaa narra geessee fi azaabni narra gee kun akka ilmaan Oromootii fi namuma ilmaan namaatirraa akka geewu hin barbaadu akka waan narra kadhe rakkoon narra geesse akka isin irra geessu hin barbaadu cinqiin narra geesse akka isin irra geessu hin barbaadu azaabni narra gee akka isin irra geessu hin barbaadu isin irra ga'uus hin barbaadu tanaafuu yaa ilmaan Oromoo hin behina warri na dhageessa warri na agartan hin behina biyya teessan irraa hin behina beelooytanillee biyyuma teessan keessa jiraadha beelooytanillee waa dhabdanillee biyyuma teessan keessa jiraadha sadaqaallee maaliif hin kadhanne biyya teessan irraa hin behina wanni akka biyya fi hin jirtu akka feete taatullee dhugaadhaan waa dhabaan nama baasa rakkoon nama baasa garuu laakiin san taatee immoo gizee takka immoo waan akkanarra bu'uu maltan cinqii rakkoon namaan tana narra geessituun hundi isin irra ga'uu malti lubbuun ilmaan lamaa lubbuun obboleeyyan qiyyaa meeqaan tamiititu ijatiyya duratti bee osoon ijatiyyaan arku ana duratti
horreentaatti qaayanii ana duratti jetii osoo ana kanatti ilaalee arkuu ajjeesan maaliin godhuu fi danda'a ifiifuu anuu cinqii guddoo isaan san keessa jiran san keessaan jira waaniin godhuu fi danda'u hin jiru jechuudha. Miilli kiyya baatii meeqa guutuu naa deemuun turre footoo irratti illee agartanii jirtan akkuma agartanitti jechuudha. Harki kiyya naa dalaguun turre waa fudhadhee nyaachuun turre waa fudhadhee dhuguu hin danda'u. Baatii 4 guutuu jechuudha sirrirraan ciisa. Namaan na fuudhee namaatiitu na fuudhee nageessa mana hammaama jechuudha. Kanaafuu hin deeminaa hin bahinaa biyya teessan keessa jiraadhaa keessaa dubartiin wanni niin akka gaariitti isinii dhaamu yoo Liibiyaa deemuufillee yaada qabaattanii sammuu teessan keessa jiraattee Liibiyaa hin bahinaa Liibiyaa dheeneettanii hin deeminaa akkanaa jettanii biyya teessanii duuturre isinii jira. Akka aruusaatti awwaalamtan biyya teessanii yoo duutanillee yoo dhukkubsattanillee nama keessanii isin cinaa jira. Asitti akka qushaashaa darbamtan yoo duutanillee qabriillee harkattan dachiillee harkattan bikka itti awwaalamtan godallee namaaf hin qotan biyya tanatti qushaashan nama darban qushaashatti lubbuun namaa mixiitii turra kabajaa qaba biyya tanatti. Tuffii uummanni biyya tanaa nama tuffatu tuffii uummanni biyya tanaa akka isaan nama godhan anumaatu ijatiyyaan arke kanuma arkeetiitu waa hima jette Oromoon. Kanaafuu anaatu ijatiyyaan arke anaatiitu hima akka gaaritti hin deeminaa hin bahinaa biyya teessanirraa. Alhamdulillah narraan tana dhugaadha cinqii sanirraa isinilleen warri na gargaartan warri gaafa sanna cinaa dhaabbattan warri naa yaaddan rabbiin isiniif haa yaadu rabbiin isiniif haa kennu isinillee rabbiin haa gargaaru galatoomaan isinin jaa hedduun isin galatoonfadha warri gaafa sanna gargaartanii na cinaa dhaabbattanii rakkooti akka rakkoo teessaniitti illee qooddattanii naafillee fifiidanii naafillee ceceetanii cinqii meeqaa fi rakkoo meeqaa agartanii anaafillee rakkoo tanarraa na baastanii kunoo har'a akkaan kunoo bifti tiyyalleen ta duraanillee kunoo naa deebitee akkaan har'aan tana kunoo isin duratti dhaabbadhee dubbachuu danda'ullee nagoota rabbii wajjin hedduun isin galatoonfadha. Rabbiin zajaa teessan isiniif haa kafalu anti silaa'u zajaa teessan haa kafalu rabbuma awwaa zajaa isinii kafaluu hin danda'u. Kanaafuu kunoo har'aan tana kunoo ammaan tana harka UN'tiin jira. Yaadaanillee taatan amma tana booda jechuudha. Yaadaanis warri na dubbisuu barbaadanillee lakkoofsa kiyya asirratti isiniif hin maxxansa. Warri na dubbisuu barbaadan warri yaadaanillee na wajjin cinaa dhaabbatanii na gargaaruu barbaadan tana boodallee mee yaadaanillee taatu na gargaaraa na cinaa dhaabbadhaa. Galatoomaan isiniin ja'a naafillee fifiidanii naafillee cinqii meeqaa fi rakkoo meeqa kaniidhaan keessa ture sanillee raayillee na baaftan akka cinqii teessanii ilaaltanii jechuudha. Kanaafuu alhamdulillahi rabbil aalamiin kunoo warri kiyyaatis dhalaan ilmaan Oromoodhaa meeqaantamiitu jira warri rakkatee jiru warri kaanis ijoolleen Itoophiyaatis hedduudha namni as keessatti warri kiyyaa haa cinqatee akkuma kiyyaa sanitti tumamee cinqii sanii fi rakkoo sanirraa illee biyya kun amma UN magaalaa guddittii Tiripooliitiin jira magaalaa Liibiyaadha guddittii Tiripooliin jira. Achin jira alhamdulillahi rabbil aalamiin kunoo fayyaan qaba nagayaan qaba harki kiyyalleen kunoo ammaan tana naa deebi'ee jira. Duraan harki kun hundi na jajallatee jira harki kun hundi na dalaguun turre tumisa isaan na tuman korreentii isaan na dhaabanirraa haqee jechuudha. Warri gaafa san kijiba seetanillee kijiba isinif fakkaattellee waa humaatii miti dhugaadha. Namuutu namni gartee waan feetellee taatu waan viidiyootti arge namni amanuun jiru irra guddaa dhara seehaa kijiba seehaa soba seehaa namni. Kanaafuu humaatii miti isinillee obboleeyyanuma kiyya warri gaafa sanillee kijiba isinif fakkaattee kijibeettanii waa meeqa haasoytanii waa meeqa dubbattanillee humaatii miti. Ani kunoo har'aan tana fayyaan qaba har'aan tana kunoo fayyaan qaba alhamdulillahi kunoo har'aan tana fayyaa nagayaan qaba. Hedduun isin galatoonfadhaa yaa ilmaan Oromoo yaa lammiitiyya garuu taniin isinii dhaamu biyya teessanirraa akkanaa jettanii hin bahinaa hin deeminaa biyya teessanirraa. Ansilaarra cinqiitanaa jira rakkoota naannarra gahaa osoon seehee biyyattii irraa hin deemu har tokkoon sosoo biyyattii taa'eetiin dinnichaa gurgura silaa osoon tana hunda beekee laakiin ani gaagizee namuu deeme Liibiyaan humaatii miti jechuutu gaa wallaalummaa tana hunda keessa na naqe beeytee wallaalummaa fi ati haala biyya tanaatis beekuu dhabuu kiyya waan tana dura biyya tanaas dhufee hin beeneef jecha saniifiin ka'ee dhufe jechuudha namummaa dhufeefiin dhufe. Dhugaadha rakkoon guddoon sanna mudatte har'aan tana alhamdulillahi kunoo gaayitiiti rabbii fi isiniin jechuudha isin obboleeyyan kiyya keessaa baheetiin jira na gargaartan
galatoomaan isiniin jaa wallahi waanin jee ammaan tana galata keessan akkanti deebisu sun beeku ammallee taatu mee yaadaanillee taatu yaadaan waan biraatillee ta'uu baattu harka UN tiin jira kun harka UN keessaan jira yaadaanillee taatu warri yaadaan gargaaruu barbaaddan yaadaan na cinaa dhaabbachuu barbaaddan na dubbisuu barbaaddanillee lakkoofsa kiyya isiniifin ergaa isiniifin maxxansaa asirratti na dubbisuullee ni dandeessan ani obboleettii teessanii galatoomaan isiniin jaa yaa obboleeyyan kiyya garuu biyya teessan irraan beeknaa waan feetellee taatu takkittiin isinii dhaamuwaan akkuma wanni irraan tana laayivii tana irratti illee akkaan dubbadhu na godhe akka ganaallee taatu cinqinaan irra geessituun ganaa isin irra geenyeen barbaadaan akka rakkoon rakkadhe anarratti haa geessu obboleeyyan kiyya meeqaan tamiititu na cina du'e obboleeyyan kiyya ilmaan ganda kiyya warreen hin beeku meeqaan tamiititu na cinatti ajjeefame kanaafuu waan rakkoo meeqaan tamii jira ummanni diinan qaban warri kana nama godhu kun jechuudha rabbiin zajaa isaaniif haa kafalu kanaafuu galatoomaan isiniin jaa yaa obboleeyyan kiyya adaraa taniin isin jiru keessaa'uu dubartoonni jechuudha hin deeminaa biyya teessan irraan beeknaa bikka jirtan biyya feetellee jiraadhaa biyya feetanillee jiraadhaa biyyuma teessan keessa ta'a liibiyaa waa biyyaa miti liibiyaa waa biyya namni dhufuu miti liibiyaa waa biyya namni dhufee keessa jiraatuu miti kanaafuu biyya teessan irraan deeminaa biyyuma teessan keessa ta'a warri biyya jirtanillee biyya ta'a warri biyya namaa biyya biraa jirtanillee akkasumatti bikkoo jirtanitti nagee isinitti haa ta'u rabbiin fayyaa isinitti haa ta'u isiniif ilmaan qabuu fi ilmaan hin qabnellee ilmaan keessanillee rabbi isiniif haa dhiisu galatoomaan isiniin jaa yaa ilmaan oromoodha anarraan tana kunoo miillilleen fayyana qaba har'a kunoo ifiiniin deemee gabbahee ol deebi'a harka kiyya miilli kiyya fayyana qaba fayyaa nagayaan qaba yaa ilmaan oromoodha galatoomaan isiniin jaa yaada keessanillee naa dabarsaa